ishee irratti nama biraa faana ni sagaagala natti fakkaate. Yeroo kana isheen yeroo baay'ee yeroo argituttis yeroo dhageessuttis bira dabartee fi dhiifama gooteef. San booda namicha kana faana akka jiraachuu shurrubbaa ishee dheeraa kan ta'e fakkeenyaaf immoo shurrubbaa ishee dheeraa kan ta'e duubni ishee akkana hojii kan qabdu mana kan qabdu miindaa ishee mana kan ta'e kan seeraan na hubattu kan nan caqacaqana malee immoo namni tokko sababa sagaagalaatiin alatti tidaarii isaa yookaan gaa'ila isaa yoo diige itti maasaanii duraan sirriitti jaalatan dhiisanii qabeenya yeroo argatan kan isa dagatan iddoo biraa deeman hedduu isaaniitu ni jira jechaadha. Bareedaa kan ta'e dheerinni isaa mana kan ta'e hojii kan qabu makiinaa kan qabu mana kan qabu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam lafaaf bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kootu Waaqayyoof haa galatu. Egaan arjummaan ifamni Waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam jaalalli duuka buutotaa akkasumas eegumsi ergamootaa hunduma keenya faana haa ta'u isiniin jedha. Bakka jirtanitti jaalalli duuka buutotaa eebbi toloota suuqni isaanii hunduma keenya wajjin haa ta'u. Egaan guyyaa har'aa kana mata dureedhuma isaarraa akkuma agarree gaa'ilaa alatti sagaagaluun rakkoo akkamii akka qabuu fi faayidaa qaba moo rakkoo qaba isa jedhu ni ilaalla jechaadha. Yaa faayidaa qaballee jennee ni eegnu jechaadha. Kanammoo maal bu'uura godhanneeti yoo jennee gaaffii obboleetti keenya tokko bu'uura godhanneeti jechaadha. Tarii YouTube kanaanis bulettiin keenya kun na daawwachaa jirta ta'a. Gaaffii ati karaa keessaa na gaafattee ture namoota biraatiif fakkeenya ta'a yookaan immoo barumsa ta'a jedhee waan yaadeef as fidee isa faana walii deebisna jecha. Egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu jalqaba egaa gaa'illi maalidha isa jedhu xinnoo ishii ilaalla jecha. Egaa gaa'ila jechuun tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 1 irratti maal jedhee dubbate seetanii qulqullichi Phaawulos egaa sagaagaluun akka namni takkansa otoo namni tokko Waaqayyo wajjin yoo jiraate gaariidha jedhe. Osoo hin fuudhiin osoo hin heerumin yoo Waaqayyo faana jiraate yeroo hunda waa'ee Waaqayyo akka yaadu Waaqayyoon akka gammachiisu sababiin isaa waa'ee haadha manaa isaa waa'ee abbaa manaa ishee hin yaaddu waan ta'eef tokko kan inni yaadu yookaan kan ishee yaadu waa'ee gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos qofaati ture jedha. Waa'ee Kiristoos qofaa waa'ee yaadaniif namni tokko gaa'ila malee yoo jiraate baheessa garuu akka hin sagaagalleef immoo akka tasgabbaa'ee jiraatuuf immoo inni dhiirri jechaadha isaaf kan taatu dubartii tokko akka ofitti fudhatu yookaan akka fuudhu. Gaa'ila akka taasifatu jecha shamarreen tokkos dhiira tokko faana akka jiraattu lafa nuuf kaa'eera jechaadha. Kanaaf gaa'ila jechaan kana kan nuuf ibsu jechaadha. Gaa'ila jechaan eebbifamaa dubarri tokko dhiira tokko wajjin kan jiraattu dhiirri tokko immoo dubartii tokko waliin kan jiraatu mana tokko keessa jechaadha. Walii galteedhaan kan jiraatanii sanyii isaanii kan bakka buusanidha jechaadha. Yookaan immoo ijoollee horanii kan ittiin baay'atan Waaqayyo akkuma horaa baay'adhaa lafas guutaa biyya lafaas guutaa akkuma jedhe jechaadha. Egaa Waaqayyo akkuma tokkoof eeyyameen immoo gaa'ila amma fakkeenya namni tokko gaa'ila isaa dhiisee erga gaa'ila dhaabbateen booda gaa'ila isaa dhiisee gara biraa ilaalu ala ilaalu ni danda'ama isa jedhu jechaadha kan nuti amma kaasu.
Kanaaf obboleettiin keenya tokko gaaffii na gaafatteen karaa WhatsAppiitti kan isheen na gaafatte abbaa manaa hin qaba ture. Abbaa manaan kuni jalqabaa isa faana ture jechaadha kan isaan gaa'ela taasisatan. Erga gaa'ela taasisataniin booda ishee irratti nama biraa faana ni sagaagala natti fakkaate. Yeroo kana isheen yeroo baay'ee yeroo argituttis yeroo dhageessuttis bira dabartee fi dhiifama gooteef. San booda namicha kana faana akka jiraachuu hin dandeenye murteessite isheen isa faana adda baa'uu dirqamte jechaadha. Irra caala kan isheen jette sababa sagaagalaatiin jechaadha. Kanaafiyyuu san booda isheen immoo isa faana jiraachuu hin danda'u jettee nama mataa ishee faana kan naaf ta'a jette faana walii galtee taasisti jechaadha. Yookaan immoo isa sun dhiiste isa kana faana jechaadha. Sababbiinsa inni sun ishee dhiisee iddoo biraa waan deemuuf jechaadha. Egaa kun hin danda'amaayi kan jedhu yookaan immoo gaa'ilaan ala sagaagaluun maal fidaa isa jedhu wal qabsiisnee ilaalla jechaadha. Egaan maatii Waaqayyoo gaaffii obboleettii keenyaa kanaa wajjin wal qabsiisnee yeroo laallu jalqabaa maal jedha seetan? Namni tokko erga gaa'ela isaa dhaabbateen booda yookaan erga walitti dhufe erga mana tokko jiraachuu jalqabe erga cidha taasisate warri lamaan eebbisanii shamarree kanaa fi dhiira kana mana tokko keessa jiraachuu erga jalqabaniin booda isaan nama lama osoo hin taane nama tokko yookaan immoo qaama lama osoo hin taane qaama tokko jedhamu jechaadha. Akkuma namni tokko kophaa jiraachuun hin danda'amu fedhe. Tokko kophaa jiraachuun akkuma immoo addaame jechaadha. Namni kophaa jiraachuun hin ta'uu fi gargaartuu ni uumnaaf akkuma jedhe Waaqayyo seera uumamaa keessatti jechaadha. Kana malees immoo namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u. Osoo kophaa kufee eenyutu kaasaa? Osoo lama ta'ee garuu inni tokko yeroo kufu isa tokkotu kaasaa jedhee ammas immoo barreeffamee jira jechaadha macaafa fakkeenyaa keessatti. Sababbiinsa asitti jechaadha inni tokko yoo kufe isa tokko kaasa jechuu isaanii jireenya keessatti jechaadha. Jireenya addunyaa jiraatan keessatti wantoota garaagaraa keessatti yeroo waliin jiraatan jechaadha. Rakkina dhufu wal jajjabeessuu, obsaan waliin jiraachuu, dhiphina keessa wal gammachiisuu, wal jajjabeessuu jechaadha. Inni tokko yoo kufe yookaan immoo inni tokko yoo dhiphate inni tokko akka jajjabeessu, abbaan manaa yoo dhiphate haati manaa akka jajjabeessu, inni ishee yoo dhiphatte inni akka jajjabeessu, jaalalaan tokkummaadhaan akka wajjin jiraataniif jechaadha. Kanaafiyyuu warroonni gaa'ela taasisatanii wajjin jiraatan kun akka mana amantaa keenyaatti yookaan akka seera Waaqayyo nuuf kaa'etti erga tokko ta'anii addaan bahuu hin danda'an jechaadha. Sababa garagaraatiin nan jaalatu, anis isin jaaladhu, isheenis nan jaalattu, kana malee immoo isheen akkasidha, amalli ishee akkasidha, maaludha isa jedhan kanaan adda bahuu hin danda'an jechaadha. Maaliif sababa kana hundayyuu inni tokko yoo kufe isa tokko kaasasa jedhamu sun waan ta'eef kanaaf wal danda'u, wal gorfachuu, wal barsiisachuu qabu malee jechaadha. Kanaafiyyuu garuu jedha maal jedhee sababa sagaagalaatiin alatti kan gaa'ela isaa diigu yookaan kan haadha manaa isaarraa adda bahe kana malee immoo ishee sababa sagaagalaatiif tidaarishi yookaan immoo gaa'ela ishee diigde wajjin yoo wal fuudhe namichi kun sagaagalaadha, cubbamaadha jedha Kiristoos. Kana malee immoo namni tokko sababa sagaagalaatiin alatti tidaarii isaa yookaan gaa'ela isaa yoo diige itti murtaa'aa jedha. Ilaala nuti jechaadha. Kanaaf sababa sagaagalaatiin alatti gaa'ela keenya diiguu hin qabnu jechaadha. Diigamuu hin danda'u jechaadha. Nan jaalattu, isheen akkasidha, maaludha sababa jedhamuun gonkumaa diiguu hin danda'amu jechaadha. Amma fakkeenya yeroo ammaa kana keessa dhiifama naa godhaa keessattuu karaa shamarranii wantoota garagaraa dubbatama jechaadha. Fakkeenyaaf shamarranii warroota qabeenya qaban barbaadu jedhu hunda yoo ta'uu baate shamarran tokko keessattuu gara magaalaatti ilaalle dhiira konkolaataa qabu barbaadu, dhiira mana qabu barbaadu, dhiira qabeenya garagaraa qabu barbaadu, wantoota garagaraa jechaadha. Hiriyaa isaanii duraan sirriitti jaalatan dhiisanii qabeenya yeroo argatan kan isa dagatan iddoo biraa deeman hedduu isaaniitu ni jira jechaadha. Sababbii bakka qabeenyaan kan goyyooman, qabeenya laalanii kan deeman,
sanyiidhaan gosaan bifaan illee kan deeman hedduu isaaniitu jira jechaadha. Hunda isaanii jechuu koo miti. Kana malee immoo isin warri na daawwachaa jirtan immoo kana keessa hin jirtan. Kana keessa akka hin jirre abdiin qaba waan ta'eef isin miti. Isiniin ala warri kana taasisan jiru waan ta'eef kunis illee ta'uu hin qabu jechaadha. Sababa kanaatiinis illee kan adda bahan jiru jechaadha. Kana malee jireenya fooniitiif jechaadha. Sababa sagaagalaatiin illee kan tidaari isaanii addaan baasan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Kanaafiyyuu gaa'ela isaanii kan diigan hedduutu waan jiruuf kana jala amma sababa hin taaneen sababa sagaagalaa kana yeroon sun hin jedhu immoo fakkeenyaaf sagaagalummaa adda ta'e barbaaduuf ta'uus danda'a. Wantoota garagaraatiif jecha kanaafiyyuu egaa maatiin Waaqayyo akkuma nama isiniin jedhe kana egaa sababa sagaagalaa tiin ala jechaadha. Kana jechuun abbaan manaa haadha manaa san mana kaahee dubartoota biraa wajjin yoo sagaagale haati manaa kun inni waan ishee dhiisee iddoo biraa deemeef isa hiikuu ni dandeessi. Sababa innis yoo humna ishiitiin ol ta'e kana malee immoo wantoota guutamuu qaban guuttee wantoota taasisuu qaban taasistee isa hiikuu dandeessi malee kanaanis inni adda bahee iddoo biraa deemee sagaagaleera jettees immoo isa hiikuu hin dandeessu jechaadha. Abbaan manaas haati manaa koo nama biraa faana sagaagalte jedhe ana dhiistee iddoo biraa dhiira biraa wajjin deemte jedhe ishee diigee yookaan immoo ishee dhiisee iddoo biraa deemuu hin danda'u yookaan immoo gaa'ela kana hin diigne jechuun hin danda'u jechaadha. Maaliif yoo jettan isheenis innis ishee diiguudhaan dura ishee wajjin adda bahuun dura wantoota taasisuu qaban hedduutu jira waan ta'eef akkuma ishee jechaadha. Inni yoo maalidha yoo jettanii fakkeenyaaf obboleettiin keenya gaaffii na gaafatte suni inni yeroo akkas taasisan yeroo namni illee natti himu biraan darba ture. Keessa darbee immoo oduu namaatiin ala anis immoo guyyaa tokko jagootiin argeera. Yeroo baay'ee itti meen ture garuu na didee deebii achuma waan ta'eef kanaafuu safaan jiraachuun barbaadu naan jette ture jechaadha. Kanaaf ani dhumarratti gaaffiin isheedhaaf deebise wantoota hunda egaa wangeelli akka jedhutti jechaadha. Sababa biraatiin adda bahuu akka hin dandeenye itti meera. Kana malee immoo sababa kanaanis yoo ta'e sababa sagaagalaatiin yoo ta'e wantoota hunda abbaa gaabbii kee wajjin xumurte waan isaan siin jedhan taasiste erga inni yoo didee jechaadha. Adda bahuu akka danda'an jechaadha. Abbaa gaabbii ishee akka mariisistu kanaan itti hime jechaadha irra caala. Kanaafiyyuu warroonni wanti akkanaa sin mudates jiraachuu dandeessu. Warroonni haala kanaan jirtanis jiraachuu waan dandeessaniif keessattuu warroonni baalatidaarii taatanii yookaan immoo gaa'ela godhattanii viidiyoo kana ilaalaa jirtan na hubachuu dandeessu jechaadha. Ani kanan sinitti himu addunyaarraan osoo hin taane haala addunyaa keessa jiraataniin osoo hin taane haala mana amantaa keenyaatiin haala kiristaanummaatiin jechaadha. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti ni dhageenya nama durii biratti jechaadha. Namni durii akkam taasisu seetan bakka deemanitti haadha manaa mataa isaanii godhatu ture jechaadha. Fakkeenyaaf godinaalee Oromiyaa keessa ni deddeebi'u yoo ta'e dur keessa kaalaa miilaan deemanii fardootaan gaangotaan biyya garagaraa deemanii waan daldalaniif amma fakkeenyaaf Baalee yoo deeman Baalee dubartii tokko kaawwatu, gara Wallaggaa yoo deeman akkas, gara Gujii yoo deeman akkas, Arsii yoo deeman akkas, Shawaa Lixaa kana yoo deeman akkas bakka garagaraatti haala kanaan kaawwatu ture jechaadha. Bakka garagaraattis immoo ijoollee horatu jechaadha. Kun bara durii keessa ni jira jechaadha. Garuu bara durii keessa irra caala barnoonni waan hin jirreef haala kanaan ni jiraatu ture jechaadha. Ammuma kana immoo yoo ansin ajaa'ibu gara Gujii kana keessa deemeen ture. Gara Gujii deemee yeroon argu mucaan inni tokko jechaadha haadha manaa 3 qabaa naan jedhan. Kan 6 qabus jira gara baay'ee qabuudhaan. Keessattuu immoo aadaa Gujii keessatti immoo bakka wal kabajuun wantoonni garagaraa ni jira. Egaa akkam seetanii achitti mucaa sun faana nuti walitti dhufnaa intala keenya tokkos fuudheera. Ani yaadni koo ishee wajjin qofa akka jiraatudha. Anan beeku akkasitti akka gara aadaa biyya keenyatti jechaadha. Haa ta'uuti intalli keenya kun isaaf haadha manaa ishee jalqabaati. San booda ishee malee immoo 2 qaba jechaadha. Guyyaa tokko gara nani jiru sun
intalli keenya kun intala wahii faana dhufte yeroo kana kunuuti isaan kun haadha manaa mucaa sanaati. Mucichi maqaan isaa Gadaa jedhama. Haadha manaa Gadaatii naan jedhan. Isheen kunis mooyin jedheen eeyyoodhan hindee. Isheen kun intalli keenya kun haadha manaa isaati miti moo akkamitti akkas ta'an jedheen. Isheen lammaffaadha jedhan. Kana malee immoo biraas jirti sadaffaanii naan jedhan. Nannee bakka kana malee nan kolfis sadi qaba jecha. Yeroo kana immoo wajjin deemu moosayyuu ilaala. Isheenis haadha manaa lamaan isaaniiyyuu haadha manaa abbaa nama tokkooti wajjin deemu akka malee wal jaalatu jecha. Egaa akka aadaa Gujii kanaatti jecha haadha manaan ishiin jalqabaa kabaja guddaa qabdi jechaadha isaan biratti. Waan barbaadde isaan ajajuu dandeessi teessee otoo ishiin jirtu isaan jiran ishiin hojjechuu hin dandeessu. Ishiin lammaffaas immoo akkasuma kabajamti jechaadha. Ishee tokkoffaatiin isheen lammaffaaf sadaffaaf afraffaa baay'ee kabaju. Ishee lammaffaa immoo sadaffaaf afraffaan akkanatti sirriitti wal kabaju jechaadha. Wajjin jiraatu mana immoo kophaa ijaaree achi keessa jiraatu isaanii inni immoo guyyaa barbaade isaan bira dhaqa jechaadha. Ilaala haala kanaan illee gara sunitti haadha manaa akkasiin fuudhanii jiraatu jechaadha. Wajjin deemu wal jaalatu akkasidha jechaadha. Wayyoon jedheen gara aadaa keenyatti immoo fudhadhe iddoo keessanittis ilaaluu dandeessu. Gara keenyatti amma namni tokko haadha manaa lama kan qabaate miti haadha manaa isaatiin ala yoo bahelle haati manaa isaa sun dubartii inni faana ture sun deemtellee ajjeesuu barbaaddi hin dabaddabdi yookaan immoo hin arrabsiti haala hin taane lola guddaa keessa seenu malee wajjin deemu wanta akkanaa hin jiru jechaadha. Tokko fi jechaadha. Garuu gara sunitti haala kanaallee yeroo itti jiraatan ni jiru jechaadha. Ija kootiin kanan argi kanan dhagee jechaadha. Kanaafiyyuu maatii Waaqayyoo egaan akkuma namni isiniin jedhe egaa namni haala kanaan jiraatu yoo jiraate akkam ta'a seetan fakkeenyaaf akkuma sila isiniin jedhe sababa sagaagalaatiin abbaan manaan koo dubartii biraa faana akkas ta'e kanaafiyyuu sanii kaa dubartiin jirtu yoo jiraatte hiikuu dandeessi. Garuu kan ishiin hiikuu dandeesse yoo tokkoof tokko jechaadha wantoota nani amma kaasu kana yoo taasiste qofaadha jechaadha. Innis maalidha kanan taasisne taanaan hiikte taanaan cubbuu guddaadha jechaadha. Waaqayyo biratti fudhatama hin qabu. Innis maalidha jalqabaa akkuma waan kana argiteen dhagahuudhaan miti jechaadha. Dhagahuudhaan wantoonni ta'uu hin jiru jechaadha. Dhageettiin dhugaas sobas ta'uu danda'a. Maatii Waaqayyoo namni nama dhagahuudhaan tidaarii meeqa gaa'ela meeqatu jige jechaadha. Sobanii jaalala isaan waliif qaban walitti dhufeenya isaan waliif qaban haala isaan ittiin jiraatan itti inaafanii ishee biras isa biras deemanii isaanii walitti naqanii seexana gidduu isaaniitti naqanii tidaarii namaa kan hiikan hedduu isaanii waan jiruuf nama amanuu dhiisudha jechaadha gaa'ela keessatti. Bakka maaliif isin wal dandeessanii wajjin jiraachuu qabdu waan ta'eef. Egaa irra caala nama amantanirraa yoo dhageessan wayya jechaadha waan kana. Kanaaf yoo agartanii wantoonni kun dhugummaa isaa bira yoo geessan atis ta'e isheen bakka dheerris dubartiinis jechaadha jalqaba gaafachuudha jechaadha. Waan akkanaa kun gaarii miti jedhanii itti himu. Si hanga si'a sadii amma dandeessan itti himudha. San booda akka seeratti jechaadha jaarsotatti illee jaarsota jiramti jaarsummaan jedhamu aadaa keenya haala suniin maatiitti illee himuu ilaala. Ofirra dabartanii maatiitti ollaatti illee machuu bakka wantoota akkanaa keessa jirra yoo bakka gaa'elli keenya itti fufuu qaba jettanii sirriitti himudha. San booda gara mana amantaa deemtanii abboota amantaatti himtanii abboota amantaatiin gorsuu. Yoo dide jechaadha yoo isinirra bahee dide yoo jaarsota dide abboota amantaatti himu abboota amantaas illee yoo dide ilaala. Abboota amantaa yoo isa gorsanii abbaa gaabbitti himtanii yoo isaanirras illee didee yoo hojii isaa kanatti fufe mirga keessanii jechaadha adda ba'uun. Garuu otoo abbaa gaabbitti himiin abbootatti osoo hin himiin maatiitti osoo hin himiin otoo hin gorfamiin cal jettanii nama tokko faana akkas godhee abbaan manaan kee nama tokko faana akkas gooteetti haati manaa kee jedhanii namni isinitti himanii isa faa dhageessanii isa faa hubattanii kana malee immoo guyyuma tokko argitanii baqqaan keessi faana jiraachuun barbaadu baqqaan akkasidha isheen akkasidhaan si faana jiraachuun barbaadu maalodha jettanii gaa'ela keessan diigdu taanaan duraanuu kaayyoo biraa qabdu jechaadha malee kun ta'uu hin qabu jechaadha. Egaa obboleettii koo isheen tinimes jechaadha itti himuu qabamaa jedheera. Kana malee immoo wantoota hunda ana caala jechaadha ana caala
ana caala sirriitti kan itti himuu danda'u abbaa gaabbisheeti waan ta'eef abbaa gaabbishee faana akka dubbattu itti himeen ture jechaadha. Garuu sababa sagaagalaatiin yoo ta'e abbaa gaabbii kee faana fittee isa faana adda bahuu yoo wantoota kana taasisuu baate namichi kun adda bahuu ni dandeessi jechaadha. Malee cal jedhanii gaa'ila diiguun gaarii miti jechaadha. Maaliif gaa'illi eebbifamaadha. Ciisichi isaas qulqulluudha jedha waan ta'eef wangeelli. Kanaaf iyyuu maatii Waaqayyo haala kanaan jechaadha. Taasisuun cubbuu qaba waan ta'eef wantoonni ani amma dubbadhe kun wantoota amma dubbadheen alatti egaa fakkeenyaaf inni qabeenyaan qabu wantoota akkanaa kana naan taasisu wantoota kana malee ani safaana jiraachuu hin danda'u jedhanii akka nama bara kanaatti gaa'ila ofii diiguun gonkumaa hin danda'amu jechaan. Sababni isaas wal danda'udha. Kiristaanummaa jechaan qormaata keessa darbanii gonfoo nuuf kaawwame kana fudhachuudha waan ta'eef seeraan amantaa keenyatti cimne wajjin jiraachuudha wal danda'uudha waan ta'eef gaa'illi inni dhuga. Kanaaf iyyuu haala kanaan jechaadha jiraachuun malee cal jedhaniitu gaa'ila ofii diiguu miti jechaadha. Egaa yeroo ammaa kana dhugaa dubbachuu fi namoota faayidaa barbaadutu baay'ata jechaadha. Faayidaadhaan kan wallaalan yoo hojiin kee maalidha jalqaba. Amma fakkeenyaaf dubartii tokko dhiira barbaaddumee orderii godhe yookaan bakka orderiidhaan nuuf kaahi wantoota inni ati barbaaddu ulaagaasa jechaadha. Ulaagaa ati dhiira barbaaddumee naa kaahi yeroodhaan bareedaa kan ta'e dheerinni isaa mana kan ta'e hojii kan qabu makiinaa kan qabu mana kan qabu jetti jechaan. Kana malee immoo yoo makiinaaf mana dubbachuu baatte immoo hojii kan qabu miindaansaa 5,000 ol yookaan immoo 8,000 ol kan ta'e seeraan jiraachisuu kan danda'u waan ani jedhe kan raawwachuu danda'u maaloodha jettee gadi keessi jechaan. Innis dhiirris ulaagaati dubartii akkamii barbaadda shurrubbaa ishee dheeraa kan ta'e fakkeenyaaf immoo shurrubbaa ishee dheeraa kan ta'e duubni ishee akkanaa hojii kan qabdu mana kan qabdu miindaa ishee mana kan ta'e kan seeraan na hubattu kan nan caqacaqne kan maaliin haala kanaan kan dubbatu illee hedduutu jira jechaadha. Haala kanaan ta'e jechaadha gaa'illi malee kan na jaalattu bakka wajjin akkas taane bakka qorumsa dhufu keessa dabarre wajjin kan jiraannu maaloodha kan jedhu bakka hin jiru jechaadha yeroo ammaa. Kanaaf iyyuu jaalalli immoo wal danda'u wajjin jiraachuu ibsa waan ta'eef maatii Waaqayyo egaa jaalalli silumayyuu Kiristoos jechaadha. Jaalalli Kiristoos waan ta'eef Kiristoos bakka Kiristoos yaaddannee jiraachuu qabna jechaadha. Egaa walumaa galatti gaa'ilaan ala sagaagaluun miidhaa akkamii qaba isa jedhuufi egaa tokkoffaa gaa'ilaan ala sagaagaluun miidhaa guddaa qaba. Tokkoffaa Waaqayyo irraa addaan nu baasaa, haadha manaa keenya irraa addaan nu baasaa, afaan namaa keessa nu buusa jechaadha inni guddaan. Waaqayyo illee nutti hin dubbatu akkas gootee nuun hin jedhu amma guyyaa deebinutti nu eega malee jechaadha. Haadha manaa keenya irraa yoo adda baanillee dubara biraa argachuu hin danda'a, haadha manaa biraa argachuu hin danda'a jedhee dubbata. Inni guddaan biyya lafaa keessatti immoo dhugaan siniin jedha Waaqayyo afaan namaa sin hin buusin inni akkasidha. Abalu mucaa akkasiiti. Isheen mucaa namicha akkasii suni jechuurraa nu haa baasu dhugaan siniin jedha. Ijoolleen keessan ijoollee abaluuti. Ijoollee abaluuti akka jedhamtan hin godhina. Ijoollee keessaniif gaarummaa barsiisa. Ijoollee keessaniif gaarii ta'uu yaala. Maatii Waaqayyo warroonni ijoollee qabdan ganaa irra caalaa viidiyoo kana kan laaltan immoo akkuma koo ganaa gara gaa'ilaatti namoota seenuuf deemtanidha jecha. Warroota gaa'ilan taasisan warroota hiriyaa hin qabaanne ta'uu danda'a. Bakka malee ani amma isin caala beekee isin gorsaa hin jiru jechaadha. Kanaaf iyyuu tarii akka koof akka keessanii kana warroonni gaa'ila hin qabaanne as keessa jiraachuu danda'u waan ta'eef warroonni gaa'ila qabatan immoo jiraachuu danda'u waan ta'eef warroonni gaa'ila irra jirtan yookaan ijoollee qabaachuu dandeessu yookaan ijoollee horachuu dandeessu. Horachuuf karoora qabdu ta'a. Egaa ijoollee keessaniif abbaa gaarii haadha gaarii ta'uu yaalaa jechaadha. Ijoollee abaluuti akka hin jedhamne. Sababni isaa gaa'ilaan ala sagaagaluun ijoollee keessaniif illee dhukkuba sammuuti
isinis afaan namaa keessa buutuu jireenya hawaasummaa keessatti nama faana tokko ta'uu hin dandeessanii nama wajjin jiraachuu hin dandeessan jechaadha. Maaliif namni bakka deemtan hundatti ilaalcha gaariidhaan sin ilaaluu hin danda'u waan ta'eef jechaadha. Kanaaf waan hedduurraa addaan sin baasa waan ta'eef kanarraa of qusachuu barbaachisaadha jechaadha. Egaa namaati waaqayyo hundumti keessaniyyuu egaa kanaan duras dubbadheera ani barsiisaa miti. Ani waanuma afaan kootti dhufe waan waaqayyo natti kenne waan waaqayyo ani amma daftara kana argitu miti. Kun amma ananan itti kenne qabata malee ofii isaanaan barreessu. Akkuma argitan barreeffamni jira waan ani irratti barreessin barreessaa naa qaba jechaadha. Ergaa naa dabarsa jechaadha. Ergaa ani barbaadu sun. Akkasumas waaqayyo anarra bulee ergaa isaa dabarfata malee ani waan takka hin beeku. Beekumsa amma keessanis illee hin qabu jechaadha. Kanaafiyyuu waaqayyo an kabajinaa kenne bakka manna amantaas kan naaf kennite faarfataa jetteeti jechaadha. Ani faarfataadha. Kanaaf faarfataa jettanii sona waamtanii kana malee buleessa keenya jettanii sona waamtanii naa wayya malee irra caala immoo isin warroonni naan jettan adaraa waaqan isiniin jedha ani nama isin jedhamus miti namni kabajni naaf kennamus miti waan ta'eef isin naan hin jedhina. Isin kan naan jettan tokko moo areeda kana argitaniiti yaa inni areenni kun yaaduma umurii malee jaarsa kanaafiyyuu isin naan hin jedhina. Kanaafiyyuu maaliif akkuma keessanitti na fudhadhaa. Kabajni kan ta'uuf kabaja kennaa jedha wangeelli. Kanaaf kabajni kan ta'uuf qabuna hedduu isaaniitu kan na caalan waan jiraniif egaa jajjabaadhaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole immoo like godhaa, share godhaa, irra caala share godhaa. Share yoo gootan namoota hedduu biraan gahama waan ta'eef akkas isiniin jedha. Egaa maatii waaqayyoo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti waaqayyo isin faana haa ta'u jajjabaadhaa nagaa ta'a. Gaaffii qabdan karaa kanaatiin kan wal qabatu yoo jiraate gaaffii kamiyyuu komentii jalatti barreessaa. Mari'adheen abboota faana barsiisota faana mari'adheen isiniif deebisa jechaadha. Egaan nageenya waaqayyo isin faana haa ta'u. Egaa waa'ee kana faana wal qabates immoo obboleessa keenya barsiisaa Dajanee Gurmeessaa sirriitti isiniif deebisaa abboota faana gaggaafatee deebisaa jira. Dhangaa Lubbuu Tube kan jedhu seenuudhaan ilaalaa subscribe godhaa. Achi jalatti wantoota baay'ee ni barattu. Kana malee gola faarfannaa kan jedhu jalattis immoo sirriitti barnoota kennaa jira jechaadha. Kanaaf immoo kan biraa immoo ergaan isiniif dabarsuu barbaadu tawaahidoon deebii qabdi. Tawaahidoo maal saallaati kan jedhu YouTube haaraa banneerra. Isa immoo seentanii description box keessa isiniin kaaha. Isa seentanii isa jalatti immoo barnoota bakka shamarran keessattuu biyyoota Arabaa jiran maal gochuu akka qaban hojii hojjetan keessattuu qarshii isaanii haala kamiin akka qabatan hojii akkamii akka hojjetan haala kamiin jireenya isaanii akka jijjiirratan ergaa cimaa dabarsineerra waan ta'eef akka ilaaltan isiniin jedha. Description isaa keessa liinkii isaa isiniin kaa'a. Isaan seentanii akka daawwattan kana malee subscribe akka gootan sinan gaafadha. Nagaa ta'a waaqayyo isin faana ta'u bakka jirtanitti. Waaqayyo egaa jaalalaan tokkummaadhaan nagaadhaan teksee gara biyya keessanitti sinaa galchu warroota biyya alaa jirtan warra biyya keessaa immoo anaaf isiniin nagaa nu haa taasisu. Biyya keenya Itoophiyaa nagaa nuuf haa godhu. Abboota amantaa keenya nuuf haa eegu. Ortodoksii tawaahidoo nuuf haa eegu. Nagaa ta'a galatooma.